Okey, daawwattoota keenya airdroppii gurguddaa jedhamu keessaa kan telegiraama irratti dabraa jiru keessaa tokko Mr. Kombaat jedhama. Mr. Kombaatiin akkuma beekamutti irratti hojjechaa turtanii amma boodarra magaalaa appilikeeshina Bybit jedhamu irra galakkifamee jira jechuudha. So egaa Bybit seentan booda akkanatti akka seentan kana fakkaata. Hoomii irratti isa gadii kanarratti moor bakka jedhamu jira. Moor san tuqxaniiti akka tuqxan kana fakkaata jechuudha. እንደዘገበው ከሆነ አርሰናል ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 53 ሚሊዮን ዩሮ ለቦሎኛ አቅርቧል። magaalaan isaa kana fakkaata. as keessaa pirii maarkeet bakka jedhamu irra dhiyaatee jira. pirii maarkeetiin isaa kana jechuudha. ባየር ሌቨርኩዘንም የዚህ ፈላጊ achi san gisee tuqxan ዩቬንቱስ isiniif fida jechuudha. ግን ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት እንደሚለው ከሆነ የአርሰናል Mr. Kombaat officially ካላፊዮሪ ምርጫ ሆኖ daldalaaf qophaa'ee dhiyaatee jira jechuudha. asirratti open for trade jechuun daldalaaf dhiyaatee jira jechuudha. so gatii isaa guddaan yeroo nama bane kanatti 0.28 USDT dha. USDT jechuun doolaara wajjin wal qixa. gatii isaa xiqqaan immoo 0.001 jechuudha. so kana fakkaataa jechuun gisee kan gabbantan magaalaa irra dhiyaachuun isaa shuuriidha. yeroo daldalli itti turu hanga magaalaa irra turu hin beekamne, gaafama akka cufamu hin beekamne, hangamitti akka kiriptoo biraatiin wal jijjiiramus hin beekamne, kiriptoo kamitti akka jijjiirrachuu dandeessanis hin ibsamne jechuudha. amma bahee jechuudha. so sanicha warreen hojjetin hojjedhaadha. warri hojjechaa jirtan airdroppiin akkanaa kan biraa malee kan